jechuudha. Eegaa hangana matu duree isin garsiifnee booda injifannoo isin sheer godhaa waliin gaara. Injifannoo teenya deebinaa jechuudha. Akkuma beekamu lolli arra lolu jirru lola gartee warroottan indaare kolonii hajaaniin gartee warri adii saba xiqqaa fuudhee saba guddarra kaayee ittiin cunqursu biyya takka ittiin bitu yooniif qaalii kiyya godhuu baatte bakkaan ansi erga yoo ganamaan ceetee dhaquu baatte yooniif ati kana godhuu baatte saba guddaan si kaasa jettee wayyaanee akkasiin dhukkee godhuu turtee jechuu duratti Ameerikaa fi Awurooppaa fi Ingilizii hundi isaaniitu arra ergachuu san dhabaniiti ummanni biyyaa makalaakiyaa mataasaa dhaaba badhaadhina jedhamu kagartee falaasamnisaa adeemsisaa akeeknisaa sigale gooliin isaa nama hundaa ifaa amantii hundaa banaa kiristaan muslim waaqeffata narraa himigaa joova maarre amantii gartee Itoophiyaa keessa jirtu maraaf ifa katee gartee sagantaa hunda lafaa qabu kana badhaadhina kana tursifachuu qabna jedhanii ummanni Itoophiyaa hundi irra walii galee jechuudha. Garuu biyyoonni alaa abadan waan nuti isinii jenne malee waan nuti isinii goone malee mootummaa nuti isinii hayyamne malee mootummaa nuti filadhaa jenne malee abadan sigale abadan hin hayyamnuu jedhaniiti didanii jechuudha. Garuu ummanni Itoophiyaa no jeen arra gartee ergamtoonni Masrii ergamtoonni Ameerikaa ergamtoonni Awurooppaa Ingiliz Austraaliyaa biyyoota lixaa walii qabatti ergamtoonni isaanii akkanatti gartee dhukkee godhu jiranii jechuudha. Daaraa godhu jiranii jechuudha. Raayyaa ittisaa biyyaa General Biraanuu Juulaa Field Marshal Biraanuu Juulaa thank you Yilmaa Mardaasa isinirraa eegalee hanga ijoollee gartee deemtee miilaan gaara baatee buutee bishaan biidoo fe'attee kan nuti mana tetteenyaa Haayilaandii dhuynu isin garuu bishaan booruu asirra baadhatte biyya fi oolchitan yaa gootuuwwan ilmaan Itoophiyaa baga isin deeyse haati baga isin dhalte baga isin hin boonne arra silaa adda hattootaati adda gantootaati salphanne reefi kan lafa ciisu kun ka Oromoo ka Amaaraa ka Soomalee ka sabaa sablammii biroo turee jechuu silaa arra kaniin arra si garsiise kun ka dirooyiniin adda cicciree adda kukkutee lafarraa afeekka jiru kun sigale arra silaa ka Oromoo ka Amaaraa ka Soomalee ka Affaar ka gartee Beenishaangul ka sabaa sablammii adda addaa ture jechuudha. Biyyoonni lixaa wayyaanee qofa namni isaan beekan wayyaaneen duun qabdu ergamtuu isaaniiti yoo ummata Itoophiyaa kana guutuu fixaa jedhanii inni fixxee wayyaanee mujirima nama gartee ilma namaatiif naatoo naasu waan rabbiin jiru keessatti hin uuminii jechuudha. Arragaa hoggii ergatu kana ta'e ergamtoota dhiisinurra bar amma shaneefa durooyin itti dha'uun haraami sigale tana uleenu ni haasawu raayyaan ittisaa dhufee gabbu'ee dhageenyaan albaatiif irratti fixeeti osoon gaara keessa horiitu hudduun isiitu daataa fixetti shanee jechuudha natiin tana dhiisinurra tana gartee ummatuma keenya miiti miskiinuma miiti jechuufi malee tun qabattee biyya bulchiti malee warrummaan shanee maraate haa shanee jechaa oolu shanee bira kuti nuti addunyaa lola addunyaati wajji haasa'u jirra waa'ee shanee forget irraanfadhu so waraanni keenya arra jecha lama sadii lafa kaayee ture gaafa lolli dura eegalu yaadadhaa waan hin jee jecha sadii maaliin jee yoo waraana kana mootummaan dura eegalte harka cabsitee harka isii micciirtee TPLF harka kennachiiftee sigale harka kennachiiftee teebil irra deebisuu fi yoo wayyaaneen eegaltees mootummaa hanga dandeessutti harka micciirtee teebilii marirra deebisuu fi yoo sallamaan hin ta'in tasadaffaa lola kana eegale wal dhabamsiisuu fi tokko dhabamsiisuu fi jeetiin lafa kaa'e jecha sadii lafa kaa'e jechuudha. Garuu jechi lamaan hafeeti karraamaayyii kasadaffaa kummoowaatiin affakkaatti kan yaada mataa kiyyatti arra. Kagartee caccabs maaliif jii na gaafadhu maaliif jedhi na gaafadhu siifiin deebisa. Wanni kasadaffaa mo'ateef kanaa booda wayyaaneen dheengadda aboo dhadhaaphaa nu cufti gurraacha atis gurraacha anis gurraacha mana marii gartee United Nation of Africa kajaamu kanatti fixannaa biyya tana adiin nu keeysan jiru adiin bulchaan jirtu biitti adiin araarsite biitti Ameerikaan araarsite biitti Ingiliz araarsite biitti Faransaay araarsite biitti gartee warri lixaa gabaabdumatti araarse hin jiru sigale
Biitii warra lixaa araarse hin jiru qubaan lakkaa'amti. Biitii warri lixaa araarse hin jirtu. Tan waliin fixe malee, tan diige malee, tan caccabse malee, tan balleeyse malee. Laalime Siiriyaa laali. Ni araarsina jedhanii Oriyaa dhaqan arrakka godhan laali. Yaman laali. Ni araarsina jedhanii Oriyaa dhaqan arrakka jirtu laali. Dabarsi Afgaanistaan amata meeqa akka isii godhan laali. Iraaq ni araarsina jedhanii mootummaa dimokiraasii ijaarraaf jedhanii dimokiraatawaa ijaarra jedhanii. Mootummaa gartee bishaan dhugaatii nyaata addunyaa tana guutuu dachii balleessuu jaarra wayi dimokiraasii dhalaa fi dhalaan akka wal koru dhiiraa fi dhiirti akka wal kortu dimokiraasii eenyaa jedhanii Oriyaa dhaqanii arrakam jirti. Sigale dhiiraa fi dhiirtiin wal koruu dadhabde dhalaa fi dhalaa dhiisiiti. Sigale namni waan nyaatu dhabee qiyaamaan itti baatee sigale waan amma Afgaanistaan keessatti ilmoo gurgurachuu jiran jiran abaariif waan nyaatan dhabanii. Biyya kana godhan malee biyya balleessan malee biyya caccabsan malee biyya daaraa godhan malee yaaboo biyya araarsite biyya Ameerikaan araarsite biyya Ameerikaa Ingiliz araarsite takkallee hin garre biyya Jarman araarsite hin garre rabbi sodaadhaa koottaa Afrikaa miskiina akka keenya Afrikaa yuuneenitti haa fixannu jedhanii wayyaanii kadhachuu ture Abiyyi. Araarri keenya adii wajji malee araarri keenya gootota keenyaa wajji malee goftoolee teenyaa wajji malee warra nu ergatu warra ergamnuufi wajji malee abadan akkamin nuti Afrikaa nuti ilmaan Yohaannis akkamitti tetteenyee Afrikaa wajji haasoyna jedhaniiti gartee chaansii kennamteef darbanii harka san ciniinanii ka'anii Oriyaa kutanii jechuudha. Arra daalachi dhaqee ogii lik godheetti nannaqu eega marfameenee harki micciiramee duuba cabe booda wanni isin jettan sun nuu taate mariin isin jettan sun nuu taate mariin araaraa sun nuu taate lakki adiin nu dhaqqabdu hin jirtu. Diimaan nu dhaqqabuu sin jiru Ijipti baanan diimaan nu dhaqqabuu sin jiru gurraachi nu dhaqqabuu sin jiru Suudaan baananii bar rabbi sodaadhu yaa mootummaa badhaadhinaa wanni ati jette dhugaa nuti Afrikatti araaramnaa jedhaniin chance is one jetti faranji chance is one way chance is one chaansiin duraa sun gaalaal amma ka beekamuu qabu chaansiin dheengadda abbichuun isaan kadhatu sun dabartee jirti jechuudha amma chaansiin tabiroo taati jechuudha tabiroo taati tam taati qawwee hiikadhuu dhufaa jechuudha. Yayyeesi wajjin haasawa dheengadda immoo Afrikaa irratti haasoyna jennaan didanii arra eegaa caccabsee harka kennisiisee dhibbaatamaan bar namni harca'u jira bar akka baala mukatti harca'u jira bar karaa lachuurraa ilmaan Itoophiyaa hawayyaan irraa harca'u ilmaan Itoophiyaati hagartee Finfinnee dhufee harca'u ilmaan Itoophiyaa dhiiga wal dhangalaasu jirti bar eega namni gartee dhiiga wal dhangalaasee joollee erganii qeensii erganii beera hunda erganii dulloota ija qabne jaamaa hunda erganii eega dirree lola moohaman booda wanni ati jette sun nuu taate inni taati hin taatu jechuudha. Amma gaa mootummaan keenya maal godha ordaratti ida'uu qabaa jechuudha. Dheengadda Afrikaa wajji jettee Afrikaa chaansiin Afrikaa sii kennamnaan diddee arrammoo hiikkachuu qabda. Barreessee jira deem laali gootichi jaaltaayee danda'a. Kabajamoo fi jaalatamoon. Abbaan dhugaa, abbaan haqaa, mootiin dhugaa barreessee jira jechuudha. Kanaa booda amma durallee dubbannee jira. Asumarra waliin dubbanne isin hundinuu yaada kennattanii komantii yaada kennattanii sheerillee yaada kennattanii waa hundaa yaada waliin kennachuu turree jechuudha. Maaliin mootummaan keenya taraa tana yoo as deebi'e. Laal ammaati lola jechuun dorgommiidha. Already amma makkalaakiyaan Itoophiyaa dursaa jira. Fiigaa jira. Atileetii tokko isaa tokkoffaa bahee fiigu jiru. Leenjisaan isaa tokko dhaaphu jeeni eega namni hundi isa dhaqqabee takkaa isa dura kutee hay amma fiigi yoo jeen hamilee isaa cabaa jechuudha. Hamilee isaa caba. Waraana jechuun akkasi. Osoon moo'achaa jirtu, osoon fuula dura deemaa jirtu, osoon dhukkee godhaa jirtu, osoon daariisaa jirtu, osoon gartee lafarraa afaa jirtu. Laal. As laal isiin garsiisa. Osoon akkana godhaa jirtu laal mana hoogganoota wayyaanee garta. Biiroo isaanii garta. Laal. Osoon as daawwadhu. Siree isaanii laal tan irra zinaa godhanii ijoollee ajajan ilmaan haararoo kun. Osoon akkana deddeebistee dhukkee Tigraay keessa deemtee akkana ijoolleen akkana dirooyiniin akaawaa jirtu if duuba as deebi'e yoo jette jarris if duuba as deebi'e kun sit deebi'a. Sigale. Jarri if duuba as deebi'e kun sit deebi'a. Laal biyya takka keessa raayyaan ittisaa lama hin jiru.
wanni mootummaan keenyallee addunyaalleen Afrikalleen ollalleen wanni beekuu qabdu biyya takka keessa raayyaan ittisaa lama hin jiraatu. Wayyaaneen lafa keessee karaa nagayaa harka isii kenname qabattee nagayaan naasawaa an ummata Itoophiyaati olii miti an heeraa olii miti an heeraaf nin bitama heera Itoophiyaa gajjeetiin fudhadha waan narraa saamamees yoo dachi walqaa'e kan isirraa saamamte taate waan narraa saamamees heeraa fi seera Itoophiyaa lafaa qabduun sigale heeraa fi seera Itoophiyaa lafaa qabduun barbaaddadhaa sirriitti isinii mul'atu. Ngartu kan lafa irra ሰው ይዞ የሚያዋጉ ናቸው እነዚህ እየተበደቡ ማለት ነው። የመጨረሻ እኮ ነው በቃ እነዚህ ላልተኒ ገርተን ላግቡ ማይሳን ከይሰ ገለምበልን የታባቱ አንተ አንድ ላይ ሆኖ እንደዚህ ነው የደበደባቸው ሲወጡ ማለት ነው። አርክቴ amma maal jaani mana jireenyaa dhawamee banii gabbisaan akkam jedhama taa'eeti miidiyaa Tigraay irra mana jireenyaa dha'ee yuunivarsiitii dha'ee ijoollee dhawee maarree dha'ee jedha garuu jeneraalota waraanaa olaanaa gurguddaa dabaddabee jechuudha dhukkee irraa kaase so kaniin amma wanni mootummaan keenya wanni beekuu qabu osoo mo'achaa jirtu osoo dura deemaa jirtu osoo tura tarkaanfachaa jirtu yoo kan if duuba deebitu taate warriif duuba deebi'ee kun si nyaata jechuudha. Amma duraa'u gaafa dheengadda abiyyilleen gartee abiyyilleen masaraa bahee waraana kanatti hirmaate waraana xaraganii oggii Tigraay jechaasan duuba deebine jennaan rakkoo uumamte namni wal fuula keessa wallaaluun ni yaadatamti jechuudha. Arrammoo tamaayyeeti. Ichi addeebinaan. So saniifuu wayyaanee amma chaansiin isii kennamtu disarm yookaan qawwee hiikachuu isii wajji haasa'uudhaaf mootummaan keenya kana godhu qabaa jechuudha. That's it. Akkuma obbo Taayyeen kabajamuun faan barreessan akkuma ambaasaaddar Suleeman faan dubbatan hayyoonni beekamoon nu dura dubbatan nutillee yaaduma san qabnaa jechuudha. Kanaa booda raayyaan ittisaa lama hin jiraatu. Yoonii fi walqaa'ii sirraa fudhatame heeraa fi seera Itoophiyaan qabduun gaafataa jechuudha. Yoo dhugaan lafti sun tee taate si gala. Yoo dhugaan lafti sun tee taate heeraa fi seera Itoophiyaan qabduun gaafataa jechuudha. Eenyu ol taateeti miliyoonni 3 uummata Itoophiyaa girgireessa. Eenyu ol taateeti wanti dhagaa keessa tan ekonomiin Itoophiyaa meegaliin Itoophiyaan Tigraay irraa harkattu maaltu jira. Du'u gidiraa ilmaan hayyoota cidhabuu cinqii rakkoo yoo taati malee mee ekonomummaan Tigraay Itoophiyaa fi dunaa himee eega du'u eega gatii nu kafalchiisu eega dhagaa isaanii san keessatti isaan gabbaruu wata akka nama ispeeshaalii akka gartee Itoophiyaan isaan malee hin jiraanne akka goonni isaanumaa bakka if godhanii dhimma isaaniitti gatii isaanii harkachaa jiranii jechuudha. So saniifuu mootummaan keenya maal godhuu qaba? Mootummaan keenya amma maal godhuu qaba? Ordarri bal'achuu qaba. Ordarri bal'achuu qaba. Qawwee hiikkachuu qabdi. Adabattee gattaa'uu qabdi. Uummata ficcisiifteef yookaan mootummaan itti gaafatamu ta'e yookaan isaan itti gaafataman taate heeraa fi seeraan malee biitti sun ganaa fuula duratti qawween deemsifamuun hin danda'amu. Akkami jetta? Mootummaanis yoo itti gaafatame. Seeraa olii miti namni tokkolleen. Yoo isaan itti gaafatamanis itti gaafataman. Garuu raayyaa ittisaa Tigraay bu'uun hin danda'amu. Maaliif? Wayyaaneen raayyaan ittisaa sun kan isin jettuun Tigraay Defense Force TDF jetti isin. Tigraay Defense Force jechuudha. Yoo TDFin isin jettu sun hiikkate ummanni nuuka godhu ni beeyti. Ummata keessaa naman qabdu, jaalalan qabdu. Dirqamaan ummata irra fe'e Tigraay bakka nu buufate, Tigraay bakka buune maarree jee ummata jaanjoo akka shaneeniif jala ooftuu kana agarta. Sigale. Jaanjoo akka shaneen amma Oromiyaa keessaa if jala ooftuu kana if jala oofaa warra gartee if guddisee namaa olitti if laalu sani malee gartee namni akka ummata Tigraayitti akka gartee ummata Itoophiyaatti if laalu nagayaani jiraachuu jira nuti nagaa barbaannaa jechaa jira. So mootummaan ummata Tigraay bilisa baasuuf dirqama qaba jechuudha. Mootummaan federaalaa. Naannoo isarra kutte naannoo isatti mataa ol qabatte harka micciiree caccabsee federaalaa gadi adabadhu heera Itoophiyaan tumatteen sigale heeraa fi seera Itoophiyaan qabduun adabadhu buuli jechuun ta mootummaa federaalaati jechuudha. Ta mootummaa teenyaati jechuudha. Garuu kana godhuudhaaf Tigreen qawwee hiikkachuu qabdi. Mootummaan keenya fedhu qawwee hiikkachiisa, fedhu dhabamsiisa, lollaa kana irraan deebi'an malee.
lola kana if duuba deebinaan irraa sabbari Itoophiyaa baantu. Loluma kana if duuba gad deebinaan that's it. Wayyaanee is the winner. No matter what. Abiyyi fedhu aangorraa jiraatu fedhu akka fedhee haa ta'u loluma kana dhaabnaan. Sigale maaliif waraanni ati if duuba gad deebi'aa jettuun kun obboleessaa duraa du'e. Qaadhimaa isaa duraa du'e. Qaadhimaa isii duraa du'e yoo dhiira taates yoo dhalaa taates. Fira isaanii jalaa du'e. Ilmoo isaanii duraa du'e. Intala isaanii gurbaa isaanii duraa du'e. Hiriyoota akka lubbutti nyaata walafaan kaanii biraa du'e jechuudha. Maaliif maal godhuudhaaf juntaa kana achi buqqisuudhaaf. Yoo ati immoo kanuma nama gabbarsiifte Jaawar irraa fakkeenya fudhadhu. Fakkeenya bareedaa Jaawar Mahammad irraa fudhadhu. Guyyaa itti badde guyyaa mootummaan fuulatti guure qeyroo marfamee ijaa karaa cufsiisaa jechuudha. Guyyaa mootummaan fuula gaarii garsiise amma waliigallee jirraa naa ibsa isinii kennaa karaa banaa jaa jechuudha. Uummanni ree hayi boo haga yoomi waan hin jirree jecha ilmaan keenya gabbarra deemasi dhawanii ari'anii jechuudha. Abiyyi yoo gad deebi'e Abiyyi yoo lola kana dhaabe karaan isaa karuma Jaawar Mahammad qabiinaa taayin yoo lolli kun dhaabbate yoo lolli kun itti fufan qabaanne namni hanga yoo raayyuma itti saasantu deebi'ee isa dha'u ta'a. Sigale raayyuma itti isaa kana irra gartee uummanni hundi akka bahee oofu kana qabiinaa ta'a duwwaan hin jiru. Namni kun garaan madaa'ee jira. Kun hiriyaa dhabeen siin jee, kun ilmoo dhabeen siin jee, kun intala dhabeen siin jee, kun gurba dhabeen siin jee, kun fira dhabeen siin jee. Namni kun hundinuu firiitti waan kana dhabe arkachuu qaba. Sigale firii itti waan kana dhabe arkachuu qabaa jechuudha. Yoo osoon firii waan kana dhabe ittiin arkanne qabadhu naa taa'e. Firii waan kana dhabe osoon hin arkanne yoo arraas lola kaasaniituma. Haya gaddachaa amma moonee jirra. Dheengaddaas gatii isaan kafalan gatii waraanni Itoophiyaa uummanni Itoophiyaa guutuun qabeenyaan amma ati fooyyisi fakkaate bar uummanni Itoophiyaa uummanni Itoophiyaa osoon Ameerikaan gargaarutti hin jirre waraana Itoophiyaa. Waraana Itoophiyaa osoon Oromoon Ameerikaan gargaarutti hin jirre. Ingiliz gargaarutti hin jirre. Jaapaan gargaarutti hin jirre. Uummanni Itoophiyaa dhuftanii yaa uummata girrisaa seen. There's a lot of people coming in Urdofa nama hedduu dhufu jira. Maali gaa dafaa deemaa gaa nama gurguddatti haasa'u jira. Haa seenaa please nama gurguddatti haasa'u jira. Baay'ee. Dhiifama nuti nama wajji dhalanne nama hedduu qabna. Waajjira sheekkaa butaa nama hedduu dhufa dhiifama maaliif dhimma natti himachuuf dhufanii nama jaartiin ariitee jira. Ka girrisaa wal lolchiise, ka shanee wal lolchiifte, ka gartee sheemisaayiloon fa'aa wal lolchiisan anaatu araarsaa jechuudha. Dhimmaaf na bira dhufanii. Dilli kun laal doosee isaaniiti gartuu. Doosee isaanii gartuu tadaraddaramtee teessula. Dilli kun doosee isaaniiti. Abbaa dhimmaatu na bira dhufaa jechuudha. Sigale. Sheekha mee nuu laalii, sheekha mee waliin nu araarsii ja'anii na bira dhufanii jechuudha. Yoo takka isiin gartee bareedduu lashii ajaa'ibaa dabbaana isii waan biroo mudhiin isii waan biroo fakkaattu taate mee isiin dura dubbisaa gabbeen ja'an abbaadhaan. Gabbeen ja'an maaliif isirraa dura dhimma fixu qabda beektaa rakkoo jirtu isii wajji haasofta siigana. Amma bultii sheemisaayiloon faan diigan ka jaaru anaa jechuu siigana. So saniif dura isin geggeessa laammii hangaanan isin jaaladhu. Dura isiniif haasayeetiin abbootii dhimmaa ta birriin na barbaaddu ta gartee birriidhaan as dhuftu isin booda godhaa jechuudha. Amma isinii gale? So akkasi amma karaa sagantaa kiyyattiin deebi'aa jechuudha. Karaa dhiifama gara sagantaa kiyyattiin deebi'aa jechuudha. Dhugumaan isiniima dubbiin akkamii? Hayi maal jechuudha? Sheekhaa alada namaan araarsaa safti namaan araarsaa guyyaa shanan kanneen dalagadhaa isiniin hin jenne namaan araarsaa yoo jaartiin bareedduu ajaa'ibaa taate jaarsaan gabbee jennee suuta araarsina ni jiraami wajji sheeni waan laaluu qaba waa hedduu jira yoo afaanirra oofan malee afaaniin qeebalamu jechuu dhageessanii miti soo saniifuu sheetichi waa hedduu lallaaleeti nama hedduu araarsaa jechuu aladaa fi amma gaa ajandaan harkaan balleessin adiisa. So amma ajandaa kiyyattiin deebi'a.
mootummaan amma gabaabdutti mootummaan wanni godhuu qabu wanni jechuu qabu yoo lola kaniif duuba gad deebise sigal yoo lolli kuniif duuba gad deebi game is over sigal warri biyya galtan dafaa darsa taxadda mootummaan itti fufa waan akka yaada mataa kiyyatti waan if duuba gad deebu natti hin fakkaatu lolli xumuramee jira turbaan dhufu turbaan as deemu kana keessa lolli waan xumuramnu fakkaatti akka yaada mataa kiyyaatti lolli waan xumuramnu fakkaatti jechuudha laal yoo dooyina siinjaan kennanii falmatanii jette oromoo nama humaan kennine nama birrii namatti hin kennine nama gartee badaadha yoo siinjaan kennanii falmatanii jette oromoo yoo luyina siinjaan lolanii falmatanii jenna luyina nuun jeen nuun alatti gartee nuun alatti faayidaan taatan nuun jeen lollee fayyadamuu qabna haaya amma karaa ajandaa kiyyatti deebuudhaaf makkalaakiyaan irra jiru kun makkalaakiyaa ummataati Amerikaan nu gargaarutti hin jirtu, Ingiliz nu gargaarutti hin jirtu, Awurooppaan nu gargaarutti hin jirtu. Waraana wayyaanee beekan kophee, qoshoroo, maarree waa hunda jalarraa kaasee hanga gubbatti, hanga kondoomii isaaniitiin baatutti eenyu kennuu ture? Amerikaa kennuu ture, Ingilizii kennuu ture, Awurooppaa kennuu ture, isaanii gargaaruu ture jechuudha. Arra uummanni Itoophiyaa. Arra wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Angaasaa kabajamuuf jaalatamu. Welcome bagana gaan dhuftan. Arra uummanni Itoophiyaa raayyaa ittisa osoon ifii nyaatiin qabne osoon ifii nyaatiin dhugin osoon ifii gartee ilmoon isaa agabuu teessu osoon hongeen dhaamamtee ummanni cinqamaa jiru sangaa tokkichaa qabu abadan mootummaan badhaadhina mootummaan abbichuu mootummaan gootota abadan hin diigamtu nurratti hin diigamtu beeyma ganjee sangaa fee oloofu jira hoolaa fee oloofu jira hoolaa re'ee tumaaleysa fee oloofu jira arra waraanni keenya waraana wayyaanee kan Ameerikaan gargaartu caalaa waraana wayyaanee kan Ingiliz gargaartu caalaa waraana wayyaanee kan arabni jiyaan tokko wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jal Mustafa Jaarra welcome leenca gurraacha leenca kiyya bagana gaan dhuftani sillachuu siifi hangaasan so sancaala arra waraana Itoophiyaati jechuudha waraana Itoophiyaa kan abbichuun hoogganamu kan leenca gurraacha jeneraal yookaan narraa himigaa maali maqaa wanni abbichuun kenneef sun reefu jee barna jalaa baddigaa so Biraanuu Juulaa jeneraal Biraanuu Juulaa leenci gurraachi hoogganamu kana arra uummanni kitfoo nyaachisa kitfoo marshaal Biraanuu Juulaa thank you jaalota Umar goota keenya galatoomi bagana sirreessa General Marshal Biraanuu Juulaatiin hoogganamu arra waraana Ameerikaan akkasiin nyaachiftu san caalaa kitfoo nyaattee ijoolleen ta'e. Oowwaa kana dubri kun afaanii guuraa keessattuu laa dubri kun filatamee bara akka waan gartee filmii garsiisuu deeman lolaaf waan deeman hin fakkaatu. Dubri kun laal harma kana akkana godhu indazaan waan ta'e gaafa injifatte kanaas eeggata jettilla biyya teetii irratti hayi raayyaan keenya laa. Akka Isuuzitti TV gaan siin je wayyaanee kan arra gartee xiqqaa guddaan akkasi bahee hamileetti kennu jira jechuudha. Sigal Field Marshal Biraanuu Juulaa dhugaa keessan Field Marshaliin ka hoogganamu arra gartee xibsii waxii sigal cooma kana murachaa lolu jiraa jechuudha. Lolu jiraa jechuudha. Osoon uummanni kee akkas jala hiriiruu osoon uummanni kee akkas wajji dhaabbatu osoon hin nyaatin osoon hin dhugin osoo waa takkan qabaatin waraana kee kan nyaachisu jiru abbichuu if duuba waraana san kan deebifte taana wa yaaniin afaan Amaaraatiin laa wa sigale waraana san if duuba gad deebifte taana wa sigale uummanni kee si duuba jira alaa keessaan si duuba jirra si wajji jirra lubbuun teenya qabeenyi keenya wanni keenya hundi si wajji jirti osoon uummata akkatti ibsii kennu qabdu osoon uummata akkasii wajji dhaabbatu qabdu yoo if duuba gad deebite wa yaa namaarilla wa jennaan beek very dangerous afaan Amaaraa siin irra beek tiil so sit down so saniifu osoon akkasii cinaa dhaabbachuu jirru osoon akkasii cinaa hiriiruu jirru osoon akkasii if kennu jirru yoo kan if duuba gad deebitu taate wa ummanni Itoophiyaa hafuura fudhachuu qaba ummanni Itoophiyaa nagaya bahuu qaba lolli nu gahe xumura arkachuu qaba jechuudha lolli ammaa kun xumura arkachuu qaba
dhumate dubbiin mootummaan keenya lola kanarraa xiqqista sakantiifillee garuugaa hoggii ilaala Ameerikaan araaramaa jette marhabba kursii araaramaa laa ganama subiin dura arkama kursii araaramaa ganama subiidhaan osoo namni tokko isin dura hin isin dhaqaa achi tatta'a ordaruma heddummeessitaa jechuudha. Kana ta'uu qaba. Kana ta'uu qaba. Waraayyaa ittisaa lama qabaachuu hin qabnu biyya takka keessatti. Disarmii ta'uu qaba waraanni wayyaane. Harka kennite teessee mari'achuu qabdi. Akka dhiiratti teessanii haasofitanii jechuudha. Waraana akka isiin amma gartee dippiloomaasii nuun moohee maarree noo waraan mootummaan keenya guyyaa araara jaammaa rahabba Ameerikaa jechuun gowwa. Gowwaa ni beeytame. Saadaam Hussein gowwaa kana afaan dhaabbateeti fuutee dhagaa afaan buuftee Rabbi rahmataa godhuu fi kuchiifte. Gadaafiin gowwoota kana afaan dhaabbateeti fuutee afaan buuftee Rabbi rahmataa godhuu fi kuchiifte jechuudha. Yaman akkas gootee jechuudha. Nuti abbichuun itti beeka. Hoggii isaan dhufanii ate abii hin araaramtu hoggii jennu ni hin araarama. Hayi kunoo nyaata banee fi nyaatachi nyaachuu jiranii waa hunda godhee abbaa malaati inni nula. Yoo akkas shaw nama humna sirra qabu suuta. Nama hudduu bani jechuun dandeenyeen hudduu bananii baqatan jette Oromoon. Nama hudduu bani jechuun hin dandeenye hudduu bananii baqatanii. Laal itti beekala. Hoggii isaan araarama marhaba. Barkan gargaarsa isaan kennu maaliif gowwaa jalaa ustaateero. Gowwaan sirra deemee fuula hunda si caccabsa. Soo mootummaan keenya yoo araaramaa jedhanis teebilee araarama irra deebi'aa yoo jedhan marhaba garuu harkaallaa dalagaan dhaabbachuu hin qabdu jechuudha. Hoggii ati jabaattee maqalee kontirool gootee gartee yakkamtoota fiddee ichi dheessite isaanuu ifiin gana yaa mootummaa badhaadhina ta muummicha ministeeraa kabajamoof jaalatamoo Dr. Abiyyiin hoogganamtu mee maal isin gargaarraa ajaanii dhufanii jechuudha. Doolaarri har'a qarshiin takkittiin akkatti 95 91 92 seentituun amma gad deebitee ekonomii wal qixxaachuu teessi. Maaliif hattuun mataan irraa muramti shaneen mataan irraa muramti ergamtoonni juntaa baandonni guutuun abbaan isaanii ciikunnaan kutte walaa ta'alaa iyyitu walaa ta keessaa iyyitu walaa ta kursirra teessee kursii Abiyyi jalaa gad harkiftu martisiituu xumurrisii achi jechuudha. Xumurrisii ammaa jechuudha. Xumura harkachuu qabdi. Namni laal durriyyee qofa gartee qabsoon xumura hin qabne qabsoo durriyyee qofa. Qabsoon xumura hin qabne qabsoo durriyyee qofa. Dardara meeqatti gabbaru jirarra. Lolumatti karaa qaama lama kana keessa yoo dhugaan gatta'anii hisaaban dardara boru biyya jaaru kaburu saayinsitti ta'u kaburu piraayim ministeera biyyaa ta'u bara biyyi irra piraayim ministeera ta'ee goota keenya jennee faarfachuu jirru kun waraana kana keessaa dhufee bara waraana kana keessaa dhufee bara akka Abiyyi meeqaa du'ee biyyee ta'e sigale akka Abiyyi meeqaa du'ee biyyee ta'e akka Biraanuu Juulaa kaburu jeneraala ta'u fildi marshaalitti ka'u guddachuu ta'u meeqaa du'ee biyyee ta'e akka gartee Yilmaa Mardaasa akka Fiqaaduu Shumata akka gartee gootuwwan Itoophiyaa har'a dhukee kaasu jiru kun meeqaatu du'ee biyyee ta'e siin jedhe naahi meeqaa du'ee biyyee ta'e kana hunda kafide lola kanaa jechuudha lolli kun sanaafuu maal godhu ta'uu qaba xumura harkachuu qaba jechuudha xumura harkachuu qaba injiinarri irra wayyaanee kaduu jiru kun jeneraalli wayyaanee kaduu jiru kun ilma Itoophiyaa duu jira intala Itoophiyaa duu jira saniifu ummanni hedduu waan na jeeqaa jiraniif asumarrattiin isinirraa dhaabaan jaa akkanumaan isinin jaa mootummaan keenya irra deebi'uudhaan lola kanatti xumura godhu qaba. Lolli kun xumuramuu qaba gabaabdutti. Biyyi teenya nagatti deebi'uu qabdi. Mootummaa jechuun dura ati kan mootummaa taatuun yoo nagaa eegsisuu hin dandeenye mootummaa inni jaamtu hin jirtu. Nagaa eegsisuu yoo hin dandeenye amma maaliin ka Oromiyaa kana abdii irraa muran shanee qoqqee tana firraa dhorkuu dadhabu nagaa eegsisu waan fedhe haatu dhimma isaati. Nagaa uummataa eegsisu dadhabu. Sigal nagaa uummataa eegsisu qabda no mararwa mootummaa heera law orderizan heera ifiif kabajee namaas kabachiisuu danda'u. Sigal namaas kabachiisuu danda'u. Mootummaa jechuun san yoo heera eegsisuu hin dandeenye ati mootummaa hin jaamtu. Mootummaan gatii fedhe kafalee gatii barbaachisaa ta'e hunda kafalee gartee heera kana kabachiisuun dirqama wayyaanee likkii galchuun dirqama kun gartee filannoo zoon hin taane dirqama isiniin jaa nagaa naa jiraadha baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaalanna
hordoftoota kiyya kanuma share waliif godha. Akkuma reefu isiniin jee dhimma uummata kanaa laaluun qaba. Osoo namni asii waliin finne nagaan naa jiraadha.